Kaayyoo waraabbii kanaa daawwattoota keenyaa waa'ee rakkoo miidiyaa biyya keenya keessatti mul'atuuti. Akkuma beektan egaa miidiyaan muraasni uummata Oromoo miliyoona 60 ol ta'a jedhamee tilmaamamu keessatti miidiyaa 2-3 adeemuun hagam rakkisaadha. Uummanni kunuutu miidiyaa 1,000 qabaatee iyyuu waan rakkoo isa hunda qaqqabuuf natti hin fakkaatu. Yeroo ammaa kana immoo miidiyaan dantaa garaagaraa oofaa jira. Akkuma isin argaa jirtanii. Kanarraa kan ka'e sagaleen uummata keenyaa baay'ee nukkaanfamaa jira biyya keessatti. Neetwoorkii mataa kootii amman qabutti wantoonni ani guyyaa guyyaatti dhaga'u waan sammuu namaa cabsudha. Oromoon miliyoona 2 ol buqqa'ee jiru bajji keessatti gaggatamee kaan achitti immoo faageddalatu hin qabu, waan nyaatu hin qabu. Daa'imni harkatti dhumtee ulfi garaa dhaaba'ee waan Oromoon itti jiru waan garaa nama kutudha. Ilmaan Oromoo alaaf keessa jirtan. Egaa warri keessa jirtan siriittuu beektu argaa ooltu. Warri Oromiyaadhaa ala jirtan kan akka beektaniin barbaada. Waan amma suuraa isaa gama Feesbuukii koo kanarratti maxxansaa jiru kuni kallattiidhumaan haala Oromoon amma keessa jiru. Kanaan wal qabatee immoo yuunivarsiitii garaagaraa keessatti keessumattuu yuunivarsiitii Oromiyaa ala jiranitti rakkoo guddaatu jira barattoota Oromoorra, ilmaan Oromoorra. Egaa walumaa galatti waraabbiin kun kan inni kaayyeeffate qixa keenyaan maala goonu kan jedhurraa kan ka'e utuma jireenyaa fiignu, utuma barumsaa fiignu maal gochuu dandeenya, attamitti sagalee ta'uu dandeenya, attamitti waan dhokatee mul'isuu dandeenya kan jedhu waa tokko quba wal qabaachisuu fi gahee hojii walii hiruudhaan mi dandeessan. Dhugumatti kan isinitti dhaga'amu ilmaan Oromoo yoo jiraattanii tokkoffaa adaraa keessan kun qaama qabsoo ta'uusaa beektanii waraabbiidhaan nuti seetaappii teknooloojii kanaa isinii qindeessan amma dandeettan yeroo argadhetti kanaafis baay'ee of qopheessaa tureera waggaa kana keessa barnoota isaas waa tokko waan miidiyaan kun akkamitti akka inni hojjetu, akkamitti akka edit godhan, akkamitti akka dabarsan waan tokko karaa salphaa ta'een karaa maallaqa guddaa nama hin barbaanne sagalee saba ofiitii ta'uu kana of qopheessaa tureera. Kanaaf namootiin yeroo qabdan utuma barumsa irra jirtanii, utuma hojii irra jirtanii, utuma wal'aansoo jireenya biyya alaa kana keessa jirtanii namoonni yeroo keessan bilisa saba keessan miidhamaa jiru kanaaf gumaachuu barbaaddanii adaraan dubbisaa keessan dubbisaatii aan teknooloojii isaa isiniin qopheessaa sagalee uummataa biyya keessaa dhufu kana qindeeffamee barreeffamee akka oduutti akka dubbifamu akka odeeffannoon kun guutummaa biyya lafaarra ga'uuf seenaafis immoo akka chaanaalii adda addaa keessa yuutuubii dabalatee wantoota adda addaa keessa akka inni ol kaa'amu akka goonu odeeffannoowwan jiran ragaawwan jiran akka walitti qabnu gamanummaan isin gaafadha. Inni kan lammataa addumaan diyaaspooraa keessa kan jirtan namoota hojjettanii dafqitanii bultan hundaa fi waan xinnoo tokko godhaa. Waan xinnoo isin gootanii lakkoobsa bilbilaa irratti kaardii biyyatti bilbilamuu qofa nu guutaa. Maallaqa cimaa hin barbaannu, maallaqa jireenya keenyaaf yookiin nyaachuuf dhuguuf waan tokko isinirraa hin barbaannu garuu telefoona itti guutamu qofa telefoona isinii ergina isin garuu telefoona sanarratti lakkoobsa nu guuttu. Koodii biyya kanaa kaardii bittanii sababiin isaa wanti nuti goonu hundumti isaa bilbiluudhaanidha. Yeroo baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa adda addaa keessa sosocho'u sagaleensa baay'ee ukkaanfamee akka jirutti komeetu dhaga'ama. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf karaan gaariitu jira. Haa ta'u malee bilbilaan telefoonaan argachuudhaan deddeebi'anii yaaluu barbaachisaa. Kun immoo maallaqa baay'ee fixa. Kanaaf namoonni as baatanii ogummaadhaan wantoota adda addaatiin yeroo hin arganne waan dandeessaniin $5, $10, $20 lakkoobsa moobaayilii lakkoobsa kaardii nu guutuudhaan nu cinaa dhaabadha. Dhumarratti egaa walumaa galatti ammas kananii adaraa isiniin jedhu haalli nu mijatee miti saba keenyaaf kan sagalee ta'uu dandeenyu haalli mijachuu baatus haala jiru hundumatti fayyadamnee uummata kanaa sagalee ta'uu hin dandeenye keessumaa warri ala jiru warri akka koo mana barumsaa kana keessa jirtan mana barumsaa keessa turuu mana barumsaa keessatti miidiyaa hojjechuun hin danda'aman necessarily studio qopheeffamee diikoor ta'ee waan adda addaa ta'ee namni qacarame miti.
this is a digital era. Digitaalii keessa jira. Bara digitaalii keessatti lafa barbaadde dhaabattee odeeffannoo disseminate gochuu dandeessa. Kanaaf of qopheessaa turan. Virtual digital keessatti wanti nuti godhu baay'ee salphaadha. Anama mana barumsaa jira amma kunoo mana barumsaa kana keessa taa'een barattoota yuunivarsiitii Walloo shamarran lalisee jedhamtuu fi Waajjiraa jedhamu dubbisee ka'eera sila. Orjirraa jedhamu dubbisee ka'eera. Hin danda'ama. Sagalee dabarsuun hin danda'ama. Eessa taa'anii? Kanaafi amma gama kootiin Oromoo digital multimedia kan jedhu kana isinii qindeesseera. Oromoo digitaalii kana keessatti Oromoo digital multimedia kana keessatti wanti isin naa gochuu dandeessanii sagalee kana share gochuu yeroo ani battala yeroo argadhe hundumaatti sagalee kana daddabarsuu nan yaada. Alatti manatti lafa argadhe hundumaatti teknooloojii kana qindeessee dabarsuu nan danda'a. Isin gamanummaan na cina dhaabadhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Ulfaadhaa ilmaan Oromoo warri biyya keessa jirtanis immoo odeeffannoo hamma danda'ametti warri sagalee kana Wi-Fiin isinii tolee dhaggeeffachuu dandeessanii odeeffannoo miidiyaan biyyichaa isinii qaqqabuu dide yookiin bira taree nuu ergaa nummoo qilleensarra isiniif oolchinaati. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa.